Tole harka fuune akkam jirtu daawwattoota koo jecha har'as yaada haaraatiin deebi'ee dhufeera. Har'ammoo yeroo haaraa taatanii gara biyya Arabaa dhuftanii wantoota isin mudachuu danda'uu fi mudannoo sanaaf immoo furmaata in ta'a wantoota jedhu fidee dhufeera. Isin immoo viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Yoo maatii hin taane ta'es immoo maatii yuutuubii chaanaalii kana akka taataniif sabiskiraayib godhaa. Akka yeroo hunda wanti hin gadhiisu dafee isin qaqqabuuf immoo mallattoo bilbilaa tuqaa isiniin jedha. Gara yaada kootti yeroon deebi'u wantoota yeroo haaraa taanee dhufnu nu mudachuu danda'an yaadota sadii kan ta'an fidee dhufeera. Isaan keessaatii tokko hojiin nutti baay'achuu, haalli qilleensaa nutti ulfaachuu, garaan nama hammaachuu, waan xinnoodhaan bo'i namaan jechuu, iyya ijoollee, iyyi madaamii nu mudachuu danda'a jechuudha gaafa haaraa taanee dhufnu. Kun maaliifi haala jireenyaa Itoophiyaa hin beektu ganama kaanee yoo tole hirribaa kaanee fuula keenya dhiqannee shaayii danfisannee qursii nyaannee yoo baanedha. Garuu gaafa gara biyya alaatti naannoftanii ilaaltanii akka kana miti. Tootaalii wanti hundi gatii jijjiiramuu fi xiqqoo ishee maatii irraa fagaachuun jiraatee afaan isaa wallaaluu haala immoo nama biyya isaatti nama kabajamaa ta'ee maatii gaarii irraallee isa dhalateetu dhufee asitti immoo sarraatenyaa mana namaa ta'ee hojjeta. Sammuma kanayyuu of amansiisuun hin barbaachisa kanuma irratti illee. Kanaaf yeroo kana wantallee walitti dhufee garaa nama hammeessaa yoo waanuma gaarii nutti dubbatan waan xinnootu yeroo nu hammeessu jira jechuudha. Kanaaf sammuu keenya kana jalqaba of amansiisuu, of qopheessuu wantoota kanaaf jechuudha. Yeroo wanta akkasii kun immoo nu mudatu maal gochuutu nurraa eegama? Obsu, tasgabbaa'u. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya xiqqooma ishee hojiin itti baay'atee madaamee waa xiqqoodhaan yeroo dheekkamtu ijoolleen gaafa itti iyyanii dafanii manichi naan mijannee hojiin natti baay'ateera jedhanii yeroo eejansiitti bilbilantu jira. Eejansiin yeroo baay'ee akkamidhaa? Itoophiyaadhaallee eejansii seera qabeessaan yoo dhufne eejansiin biyya Arabaatti immoo nu harkaa fuudhu kan biiroo hin qabne seera ala ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo baay'ee ijoollee keenya irratti rakkoo kan uumu maalidhaa? Gaafa akka kana manni naan mijannee manni haaraan gadi kun gadheedhaa jedhanii gaafa deemanii yerootti reebantu jira ijoollee warri eejansii. Maaliifii jarri seera qabeessa miti gatii ta'ee fi warra Arabaa kana wajjin afaan tolanii walii galanii ijoollee keenya miidhuudhaan jaallatamu isaan biratti. Kanaaf yerootti ijoollee keenya kana argiteetta wanta biyya keetti hin argine argite jedhanii yerootti tumanfaa jira. Isaan biratti jechuudha isaaniin agarsiisuuf deebii dhaqee jedhanii itti deebisuu. Yookaan immoo bilbilattee gaafa hojiin naa ta'uu dide jettee gaafa isheen bilbiltee warra eejansiitti meettu ittiin si hima madaamii itti kennu jedhanii bilbila harkaa fuudhii. Torbanitti malee laatiniif eessattiyyuu akka isheen hin bilbilleetti himi. Haa hojjettu isheetti simeera. Lammaffaa gara koos naa bilbili jennaan hin bilbiliniif. Akkas jedhanii kan walirratti gorsinu numadha. Ifa manaa godhaati parsantii 95. Warra Arabaarra ijoollee keenyarra miidhaa kan ga'u walii keenya tokko sarraatenyaa nu dura dhaqee galee mana sana jiruu fi dallaalota jechuudha. Kanaaf eejansiitti bilbiluu keenya dura tasgabboofnee xiqqoo ishee afaan amma dhageenyutti hojiis amma barruutti haalli qilleensaa hin bulluqaa wanti hundi gatii namatti jijjiiramuu fi yeroo jalqabaaf dhageenya akka nama dhageenye obsinee hamma nuu danda'ame immoo simboon fuula keenya irraa hin deemin obsaan kolfanii biyya baruu jedhamu mitiire obsinee ichuu achumatti tasgabboofne kan jedhudha gorsan obboloota koof qabu jechuudha. Kanaaf achumatti obsinee tasgabboofne mirgaaf dirqama keenya hamma barruutti hojiin har'a
kutaa tokko fakkeenyaaf qulqulleessitoota yoo deemtan sa'aatii tokko irra dhaabattanii borboroolee sa'aatii walakkaatti ruubiitti gad dhufaa deema. Hin salphata. Wayyaa tokko sun yeroo jalqaba harki keenya gatiin barreef malee baramaa deema. Hin salphataa deema. Kanaaf xiqqoo ishee iddoo jalqaba irratti biituu tasgabboofnee kan jedhuun qabaa jechuudha. Lammaffaa immoo hojjettoota Itoophiyaas ta'u, Ugaandaas ta'u, Keeniyaas ta'u warra nu dura jiran bira gaafa deemnu xiqqoo ishee miidhaan ga'uu danda'a. Itu walii galu. Warri haaraa dhufne hojiidhaanis nu miidhuu danda'u. Maaliif hojii isaanii hojjedhu jedhanii hojjedhu siin jetteetti jedhanii gatii afaan hin beekneef miidhaan nurraa ga'amuu danda'a. Garuu xiqqoo ishee amma mirgaaf dirqama baruutti haala manichaa amala jaraa amma barruutti miidhamaa kokkolfaa amalaan qabannee ituu barree kan jedhuun qaba. Maaliif akka dhufneen haaraa taane oduu madaamiitti geessuun hin ulfaata. Maaliif namni sun nu dura gatii jiruu fi sammuun isaanii jara taqabbalee waan jiruu fi yeroo kanas obsaan haala kana darbu. Kanumaan wal qabsiisee kan hin gorsuu barbaadu warri ijoollee dura dhuftanii rabbiif jecha hundumti keenya jechuudha. Ituu biyya wal barsiisnee, ituu jaalala waliif kennine. Maaliif yeroo baay'ee miidhaan ijoollee irra kan ga'u walii keenya abaluu kana nyaate, abaluu maal jedhee jennee dhanneetu wal hamannu hammina jara barsiisna. Isaan gara kushinaallee ji'a ja'aaf kan hin dhufne waggaa kan hin dhufne jiru madaama walii ta'anii. Garuu nyaannillee akkamitti dhume jedhanii isa cheekiin goone abalukkoo kana nyaate, abalukkoo akkas godhe jedhanii ituu wal himannu walii keenya qaawwaa gashinaa jechuudha. Karaa qubni galee abootteen gala. Garuu isaanuun jaallatan warra Arabaa gaafa sarratanii walii galu. Maaliif yoo walii galame takkaatti hin deemna jedhamee kaa'amee innaanis mindaas dabali jennaan humna walii ta'a. Kanaaf amma danda'ame walii galtee eenyuyyuu yoo ta'e warra biyya kaaniyyuu maal ta'e sarratanyummaa madhamti. Hundi keenya sarratanya amma taanetti sarratanya wajjin waliif dhimmu walii galuu qabnaa jechuudha. Tu walii galle kun furmaata ta'a. Oduu achi geessurra jechuudha. Inni sadaffaa immoo afaan wallaaluu. Viidiyoonis na jalaa dheerataa jira. Yeroo baay'ee rakkoo kan ta'u afaan wallaaluudha. Isa kanaaf immoo furmaata ta'a kan hin jedhee yaadu chaanaaliin afaan Arabaa barsiisan guutaniiru. Ituu Itoophiyaadhaa dhufin erga yaaduma paaspoortiin baafachuu erga dhufe afaan tokko wanta isiniif malu waa tokko dubbachuu qodaa kushinaa keessaa, qodaa tsidaatii dhuftanii keessummaa ta'uu ituu yeroo keessan achirratti dabarsitanii hamma tokko afaan bartanii ituu dhuftanii. Ergaas dhuftanis immoo yeroo intarneetas maalis argannu tiiktokii qofatti fiiguu osoo hin taane beekumsa keessan daftanii akka guddifattanii fi yuutuubii chaanaalii isin fayyadu irratti yeroo keessan dabarsitanii kan jedhudha. Inni kaan immoo haala itti fayyadama bilbilaa beekuu qabna gaafa haaraa taanee dhufu. Maaliif manni tokko gaafa intarneetiin namaa banamee laatamu ijoollee keenya mirga keenyaaf dirqama keenya hin beeknu. Waliigaltee keenyarra kan jiru maatii akka bilbilanii akka maatii argatan jedha malee sa'aatii 24 akka intarneeta fayyadaman miti. Sa'aatii hojii keenya aladha kan intarneetas ta'u bilbila fayyadamuu kan qabu. Haala manichaa amma barruutti, amala jaraa amma barruutti ituu intarneetaan fayyadamu. Tiiktookii maal baay'isuutu hin taane bilbila dhossaadha. Kutaa keenya qofaa sa'aatii boqonnaa keenyaatti yoo musliima taane immoo sa'aatii salaataatti gaafa kutaa keenya gallu fayyadamnee erga haala manichaa barree ifaan immoo fayyadamuu jalqaba. Kanaaf haala fayyadama bilbilaan murteessaa gatii ta'ee fi haala fayyadama bilbilaa keessanii yeroo jalqabaa yeroo dhaqxan sirreeffadhaan jedha. Yaadi ani kaase kun inni ijaaraa yoo jettanii yaaddan chaanaalicha laayik godhaa, koomantiis naa barreessaa. Wanta an sirreessuu qabus yoo jiraate lakkii yaadi kun situutti dabalamee isa kanas baranii dhufuu qabu warri jettanis yoo jiraattanii koomantii jalatti naa barreessaa. Nagaan naa tura.